Ifama jara Kenya daima kapagala ka badebo harahada Ivan. Lagi sedih bi. Kun. Ini gambar ini. Amma intalli eeruu fi boreerumti haadha jala teessee bo'aa jirti. Warri haadha dooyee jedhaman kun immoo hin boo'inii maalitti na eerumsiisuuti. Maayikiitti siqi. Ollaan birritti siqee intala boreerumtu hatta waan jedhuun jedhaa kun aadaa sirriitti dhaggeeffadhaa ilaalaa. Sirni kita heerumaa akkamaa kana osoo ta'in dur haala kanaan intala ofii ollaa waamee birri maree intala ofii kennata. Aadaa fuudhaa fi heerumaa naannoo Jimmaa jiru addooyyee jedhama. Addooyyee. Yaada dooyee garuu nootu boyna. 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 Hundi bichaatee gurgurachuufi anaa gurguru. Firri taatee gurgurachuufi anaa gurguru garuu nootu boyna. Ilmo kaagachuu yaasarbi ni baanjabbi ilmo kaangabnee dinamee diinaa ni kaaree diinaa garuu nootu boyna. Addooyyee aadaa fuudhaa fi heerumaa naannoo Jimmaati. Kun kan argaa jirtan aadaa fuudhaa fi heerumaa Jimmaati. Addooyyee jedhama kun. Addooyyee yeroo mucayyoo geggeessan. Oromoon aadaa miidhagaa akkana qaba Oromoon.
Adoye ada bereda, ada midaga. Ada akamale miidhagu faaya aadaa Oromoo shamarran yeroo heerumtu saayiboottan isii yookaan geelewwan isii akkanatti isii geggeessanii amilee. Please, Mike. Check. Ndagama? Mike. Amma obboseen karaa walqabiitti walalooti koo waliin dabarsina. Amileedhaan caqasaa jenna. Amileedhaan amma walaloo isin dhiyaatu amileedhaan caqasaa.
akka malee aadaa miidhagaa, aadaa faayaa hawaasni waldaa odaa hullee biyya Jarman akkanatti ijaarame waggaa sadaffaa isaa kabajachaa jira. Hawaasa ijaarametu biyya ijaara. Hawaasa ijaaramee qabutu ilaameedhaan rakkoo furata. Lora anaa dhufu keessummoonni martuu baga nagaan dhuftan kan iluuf kan Wallaggaa kan Baaleef Booranaa kan Arsiif kan Shawaa kan Harargeef Gujii ilmaan Walloo hundi Jimmaa biyya gootaa biyya sabboontootaa takka maqaa dhaheen meeqeera ruulaata. Limmu geeraa gommaa Jimmaa jettee shan walitti daataa gosaan waliin qoodu hunduu wal jaallata gosaan waliin qoodu hunduu wal jaallata. Hamilee. Kan ta'e bishaan hayaatu faantuu keessa dhangala'e uumaan miidhage kun baga keenya ta'e uumaan miidhage kun baga keenya ta'e. Ibsituu qabaaminaan eebbisiis nagadaa kabajtuu amantaa qe'ee nama guddaa maqaan kan kee guddaa beekamtuu ganamaan yoom himameedhuma seenaa qabdu jimmaan yoom himameedhuma seenaa qabdu jimmaan. Anaa nyaatu beekaa yaadatamu yoo keessummaan mana isaa buna danfisiisee ittiin keessummeessa bunaaf nagaan dhabinaa jedhee wal eebbisa guddinni nageenyaan dhufuusaa beeksisa guddinni nageenyaan dhufuusaa beeksisa. Qabeenya uumamaan kan badhaate Jimmaan buna gurguramee warqeedhaan bitama. Yoo mukuu qabaatan mukuu nama baasa ollaa wallolefaan walitti araarsa kabajanni qabu fuudhaaf heeruma keessa buna qalaan dhaqee jaarsummaa keessa buna qalaan dhaqee jaarsummaa keessa. Hundi kan argame godina Jimmaatti aanaan isaa gommaa cootee kakkaamu dhugaatti muude gaazexamtee maqaa moggaafamte siif mala muudamuun baga nuuf biqilti. Jimma jennee waamna maqaa kee ol kaafnee biyya argama bunaa ta'uus hin daganne ofii arabikaa jechuun maqaa siif bobbaase addunyaa guutuu dhuunfaa keessi baase. Jimma jennee waamnu hundatu hawwaata sabaaf sablammoonnis nu keessa jiraata. Mootummaan yoo dhufees mootummaan sabaaf sablammoonnis nu keessa jiraata. Mootummaan yoo dhufees mootummaan ni kufa Jimmi garuu kufu kabaja isaa waliin boris ni jiraata. Aadaa adda ta'e qabna nuti sanyiin mootii dhiira arginu mootii koo yoo dubartii argine giiftii koo mootummaaf giiftummaan nuyiif aadaa keenya. Mootummaaf giiftummaan nuyiif aadaa keenya tareenyaa nuun hin jedhinaa jarri waldaa keenya. Ammaaf nan gabaabsa meeqa haa qoradhaa seenaa qabnu keessa godina Jimmaatti akkaataan uffata dhiirri daawwiidhaaf alaabaa marata manguddoon shamarran waan dheeraa uffata mataa duwwaan deeman haguuggii tolfata. Ulfaadhu galatooma buleetti kan keenya faafi egaa akkuma beektan intala kennanneerra akkaataa itti deessu immoo yookaan dubartiin gaafa deesse itti manatti kunuunsa obboloonni kan keenya dubartoota nu agarsiisu obsaan nu ilaala. Ammallee aadaan dubartiin takka erga heerumtee booda akkuma
amma argaa jirtu kun reeftana dubartii reeftana heerumsiisnee jirra amma yeroo isiin deessu akkaataatti isaan shibatan. Amma erga intala heerumsiisanii booda gaafa waggaa yookaan isiin dhaltu eega dhaltee booda akkanatti itti dhufan. Ulmaa jechuun dubartii ulmaa akkanatti baasan aadaan faaya. Akkanatti ililchanii simatan jechuudha. Geelee isii yookaan ammoo saahiba isaanii akkana simatanii gaafa isiin ulmaa baatu jechuudha. Erga waggaa jalqaba heerumsiisan booda yeroo ulmaa isiin baatu akkanatti dhufanii isii simatan jechuudha. Akkuma argaa jirtu akkana godhuna. Dubartiin yeroo heerumtee ulmaa baatu aadaan kun kana fakkaata jechuudha. Eekunoo akkuma argaa jirtan reeftanaa hin kennine amma ammoo erga isiin deessee guyyaa 5 booda geeleen yookaan saahiboottan isii akkanatti dhufanii isii faarsaa, isii gammachiisaa, isii bohaarsaa abdii itti horan jechuudha. Kanatti eebbisan. Du'aayii godhaniif.
dhugaa dubbachuuf wanti asitti hojjetamaa jiru kun irra deebi'anii akka haaraatti aartii Oromoo keessatti hojjetamuu qaba jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf aadaan akkana faayin akkanaa kun aartii Oromoo irratti hojjechuu qabanii kana odoo ooleen bullee irratti dalaguu qabnaa irratti hojjechuu qabna isin jechuu barbaada. Deessuuni amma sun deessee yookaan maaliif deessee akka namni itti buufatee fi deessuu jajjabeessuuf akka aadaa Oromoo keessatti illee baay'ina uummata akka hin xiqqeessinee fi yeroo hunda akka deessuu jajjabaatee deessuu. Ega ittaan suudhaan seenaa mahbuubaa Dr. Suufiyaan hundeessu Dr. Suufiyaanii gara waltajjiitti nuuf ergaa. Hamleedhaan Dr. Suufiyaanii gara waltajjiitti. Hayyee akkam naga jirtanii isin jechaadha. Duraan dursee hundeeffama waldaa Hunee Odaa Hunee Yesuufiyyaa waggaa sadeeffaadhaa irratti argamu gammachuu guddootiitu natti mul'ata, natti dhagahama. Hedduu galatoomaan isin iyyaa. Daansee obboleessa biyyaa Yahyaa Bashiir biyya fagoo irraa dhufee nutti argamaa. Akkasumas wanta inni Odaa Huneedhaa akkuma ammaan tana dhageenyetti adde Saaliyaan akka gaariitti hojii hojjechaa ture kuma 2016 irraa jalqabee dhaloota isaarraa akkaataatti guddachaa ture har'a
waan irra geessisan sanirraa dabarree immoo anillee dhimma ama tokkoon taa'ee waan hin gaafaan ichi ture san hin argi barnoota guddaan isinirraa harkadhee hedduu wala sooma. Ammallee wanni seenaa odaa hundi barannu waa hedduutu jira. Arraan tana san cufa keessan seennu waan konfedereeshiniin ta'e akkasumas afran qallootis bakka iyyuu Oromoon seenaa dimokiraasiitiin akka bulchaa ture hedduudha irraa barachuu teenya fuulduraas barnoota guddaa irraa arganna. Arraan tan ammoo wooma xiqqootti yaada dhiyeessuudhaaf seenaa bililleedha waa xiqqishoo fi akka afaan arabaatitti maabuuba Oromoon bilillee ja'anii warri isaaniillee akkasumatti maqaa baasanii xiqqishoo yaada isinii kennuudhaaf fuulduratti keessaa fi seenaan Oromootii fi Jarman eenyurraa jalqaba yookaan jennee ilaallu seenaa keessa seenuun gaariidha waan argaan kana irra geenyee fi waan fuula duratti deemuus waan nama agarsiisu. Karaa duraatiin biyya Awurooppaa keessatti dubartiin Oromoodha biyya Jarman keessa kan argamte bililleedha. Kanaaf qunnamtiin teenya Jarmanii wajjin biyya Awurooppaa wajjin karaa duraatiin intalli jibbittiin biyya Awurooppaa biyya Jarman dhufte waan bilillee taateef seenaan Oromoodha achirraa jalqaba. Kanaaf seenaan isii seenaa guddaadha jechuu kiyya. Tabiraatis dhaloota isii 18 fi 20 isii jira. Ichirraa itti qishafan obsusee jiru jira. Waan hundumaafuu yeroo isiin ijoollummaa keessa turte yeroo san akkuma tana reefuun tana jettanitti Oromoo keessa xiqqishoo naannoo san nagayni hin turre bakka iyyuu akkasuma jijjiirtu waa numa jijjiirchiisaniif jecha isiin yeroo san obboleeyyan isiitii fi abbaa isiitiis duula san irratti amrii ta'anii yookiin du'anii achi booda isiin ciifudhanii yeroo sanitti gahaara jiru namoonni beekna achi fudhanii Gondar geessanii isii fi haadha isii Gondaritti haadhaa fi isiin addaan bahanii isiin ijoollummaatti gama fuudhanii kaartumirraa gama kaayoo geessanii soddomii torba nama Jarman Prince Kuglar nama jedhanii Herman Kuglar yeroo sanitti mootummaa biyya Ijiptii sallaaluudhaa fi akkasumatti immaas biyya san keessa waan jijjiiraa keessa deddeemuudhaaf dhaqee achitti magaalatti arkee bareedumina isiitiif akkuma suuraa sanarratti agartanitti jaalatee ichi isii warri silaa yeroo sanitti namaan naggadanirraa isii bilisa baasee achi isii wajjiidhaan gama Paalestiinaa gama Siiriyaa achirraa kaanii gama Budaapest yeroo san Hangaariyaa fi Oostiraayis waliin biyya takka turanii achi wajjiin turanii achi akka isiin baran haala Awurooppaa keessa jiran kanaas akka gaariitti beektu mana barnootaa illee seenee bililleen afaan Jarman afaan Xaaliyaan nu daran dubbatti akka gaariitti akka isiin dubbatti mataan isii akka banaate yeroo san keessatti 1877 gaazexaan biyya Awurooppaa jiran cufaa'u bareedumina isiitii fi akkaataa isiin reefuun tan akka warri Jimmaa namatti keessummeessu dubbachaa turte akkasitti kabajaa guddaa nama keessummeessaa akka turte ni himanii. Kanaaf seenaan isii seenaa guddaadha. Akkasumaan immoo wanni irra guddaan itti yaadannu yeroo san keessatti walliftuudha isiin wallee hedduudhaas namni Jarman tokko hedduurraa katabee jira. 97 Dooktar Gammachuu Magarsaanleen waan isiin wallisaa turte sanirra toora wallee dhibbaa fi ijaa akkana katabee jira. Sanii ichittis kan hin katabinis warri Jarman kan katabanii arraan tana laayibireerii bakka isiin itti tarraa booda paalaasii isiin keessa turte keessatti muuziyeemiin isiin jira. Bakka isiin itti awwaalamtanii akkasumatti jira. Arraan tana silaa footoo isiitii fi seenaatii fi
akkaataa isin itti jiraachaa turte diimaadhaan isin garsiisuu dhufeetiin sila kompiitara kiyyallee fidadheetiin dhufee naan mijoofne yookiin haallimmaan kana mijaawaa miti fuula duraa itti deemnee akka gaarii qoranna. Seenaan isii tan Awurooppaa jiru wanni hedduutti beekamuuf eega isiin akhiramte boodas 1844 diishinariin duraa afaan Ingiliziitii fi Jarmanii afaan Oromootiin laataan kan bahe nama isiirraa qoratee Kaarl namni jaaniin katabamee jira. Yeroo sani Oromoo wanni jaamaa Awurooppaa keessatti kan lagaye. Kanaaf seenaan naannoo sanii seenaa biyya Awurooppaa keessattis akkuma reefuun tana Xaaliyaan jettee Ingiliz Xaaliyaan naannoo san kophaa osoo hin ta'in Awurooppaa keessatti beekamuu akka ta'e karaa duraatiin maqaa Oromoo maqaa namni duraan nu baasisan osoo hin ta'in maqaa ifi baafneef akka mul'attu fayyadamisi. Achirra dhaabbatameeti egaa Hayilee Fidaanfaan warri namoonni barnootaa biyya Jarman dhufan 1970 kana booda warri Afrikaa keessatti as dhufanichi booda qorannaan Oromoo irratti ta'a biyya Jarman keessa deemaa ture. Ammoo hanqinni birillee akka ta'e seenaan ni agarsiisa. Ammoo wanni nurraa hafu dhaloonni ma jirtan wanni nu wal gargaaru manguddoon isinitti ilaalee seenaa isii kan Awurooppaa jiru akka gaarii qoratamee jira. Muuzeemiin jira, kitaabban hedduun jira. Kanaaf immoo kan faranjiin katabde osoo hin ta'in kan ilmaan keenya ilmaan jimmaa itti dhaqanii akka gaariitti manguddoo keenya gaafatanii akka katabnu hedduu kan wal gargaaru wal bira akka dhaabbannu abdiin waadii naagalee jira. Kana irratti akka tattaafannu abdiin qabaa hedduu galatooma fayyaa ta'a.